Lubuko. Si argu koti mu baay'ee gammadeera dhala. Tolee baga gammadde garuu akka Facebook irratti baay'ee ma tokko fokkistalatti mu. Fokkiftaa? Baay'ee tokko malee. Namoonni baay'een asii fokkistaa jettu kana bareedina koof profile picture isaanii na godhatu turan. Darbee immoo sababiin artistii ta'ee fi hundumtuu karaa afeenyaa ijoolleen durbaa jechuudha. Kanaaf ani si duwwee miti addunyaa biratti jaallatan si galee darbee artistiidha. Isaanis jaallatan garuu maartiin on keessatti hirmaata taphata. Artiin kee tirmaa dumbeetu mo'ate anoo badee addunyaa kanarra reefu dhuftaan pilaanetii biraana turte moo anaan eenyuun wallaane walaleessaa beekamaa abdii jedhamu meesa irraa sii qopheesse tokko si jedhamu gaafan waa'ee kee yaadun busheen jalaa isa shiroo bitiif na erganii dhiisee kiikii bitee galaa mana barnootaatti illee yaadni kee na balleessaa daftariin kiliffaa irratti afaan oromoo barreessaa kan bareeddu hundumaa si isaan dubbisaa jaalala keenya mirkaanii faarfannaa duukaa shubbisaa mana bunaallee deemeen buna jajachuutti maqaa kee ajajadhaa jaalala kee irraa ta'een ittoo zayitii malee hojjetadhaa yoon dhiira biratti si arge garaacha kootu natti ka'aa mataa cabsaa natti ta'ee taayifoodii natti ta'aa maalatiin boosuu yaanoo akkasii si barreessaa bareedu moo sitti bareedni wala lamu bareeda garuu maasitti na barbaadde waama dhuftee fiyyuu nama hin beekne namoota waan asi dhuftee hin beektu moo sitti waan tokko wanta si waamee fi wanta kan si eeru lammaffaa moo asitti mu barbaadeen ture. Tolee natti milkaa. Kan si jaalladhu sitti mu barbaade. Natti milkaa maali? Si jaalladha. Kan si jaallachuu hin danda'u garuu namoota hedduu keessa jaallatama. Maal jechuu kee? Wanneen kee akka jechuun baasii uummataa ta'e kan uummanni achi keessa namanii jiranii yoona ukkaamamanii afaananii duubuma isaan fin jedhaniire. Maalidhaa naannoo suuratti namoonni sii deemu. Maal jechuudha? Yara maaroo deemin giiftii koo ni jechuudha. Waaman jedhu wallaale onlaayinii irraa sirba buufachuu malee chiikii janajjanee buufachuu hin beeku. Darbee immoo ana shaboodhaa waan isaa namni damma kunaan jedhu waan jiru. Siinimmaa shaboodhus dirqama. Maalimoo asirraa dhibee naannoo kana ajjeesa. Tolee wantoota hojjechuuf si barbaachisan danda'u akkas boonfadhaan sii ta'a. Wanta hojjechuuf na barbaachisan moo galatoomii garuu naa bituu keeffan ollee waan ittiin of hojjeessan iyyuu hin qabu sibaagoo meetirii 2 fi ibsantuuta. Naa bituu dandeessaa? Amma binna. Erga jettee maali? Erga sibaagoos bituun kennuudhee kan kanaas kaffaleeti. Dhaqee of hojjeessuu koodha. Rakkoo tokko hin qabu na qaqqaala. Kana caalaa deemu keenya gaarii natti fakkaatu ati asuma milituu galtee bareedaadha. Galee noommoo na fajjeessa yoo kun yoo muka dhabe qoricha tuutaa na fajjeessa lachuu isaa naa bitteetta baay'ee galatoomii waama kana naa goote garuu akka buukoo duurretu laaqana naa bittee natti tola. Nyaatee duur namaa gabuma kee duuba yaadisa. Sayyoo miti akka gootu borii har'a galee mana fajjeessa bilbila biraazirii kooti qabadhume adaraa naa isaa malee namni firas keessaa hin qabu obbolee koo duwwaadha hiriyaa kee yaasiiti kottu mana naa boo'i maal hiriyoota kee hunda isaanii yaasi. Rakkoon godhatee sii bareechudha. Duwwaa 9 35 adaraa kee egaa adaraa kee ila bor ganamaan naa qottaa bor tole. Gatamta fajjeesi bicha. Tole. Maal hojjetaa abdii? Ispoortii hojjetaa hin jiraam
lafee magan lallaafisuu wayya jedhee ispoortiidhaan. Lafeen immoo lallaafuu jalqabees. Inni ganamaaf namaa wal caalaa laammatu agarte laga nama dariifatu laakkas. Lukki kee on amma fayyaadha iddootti kakee jiru man. Iddoo masaa jira sobaan haaluma jireenyaa akkas godhe malee. Akka soofama fakkaataaf hin jedhe maanni. Fakkaatamti daawwachiisnu reedammoo. Minaan wajjin maan nyaata peestaalii wayii nyaattaa bakkeedha. Maali nyaadha nan qammata malee siin nyaachisa akka gara akka haadhaatti. Anaa nyaachis ta'e maal haadhaatti gooftaa koo maal atumti daayyaa. Buutii ma fakkaatteef hin jedhe. Buutii. Aloollee nan goote. Garuu mee wanta kanatti wayyaatti uffatte gaariidha maaf hin jedhe beektaa. Ijina waan nyaata ijina waan nyaata waan akkas bareedu wanta foon irra guuteeru maal nyaata mucaa'onni ni gaaffii bakkee irraa naguu isa biteef uffatatti fadhu surree kee kam goote. Waa'ee isaa nageenyaan. Maali antuuta abaaramaa tokko inni jalaa nyaate mini biyyoo nyaate. Argee ganama argee isaa fedheen bakkee kee olii gad deemee qorichan tuutaa kunoo sii bitee dhufe yaabbe. Moonoo gooftaa koo namaa bittee rakkataa wante kan na rakkisu. Magarrachicha hiiteetta. Inni yaanu maali. Isaa ciisichaa qorra galaa jiraati. Inni kana waxxariiti waxxarree hinaati. Kayime kay. Waxxarreena malee kanaan tuutaa akkamittiin laadhaa? Muuzii bal'aattee fi isuma nyaata dhufe. Isuma irratti na firfirsee bilaattaaf. Hunda isaa takkaan laadhaa fi eeyyeno. bishaanoo bukkeeran kaa'aaf. Inni qallabisii jechaadha. Maali diina keessa nyaachisaa obaasaa jedhu. Maqaa waaqayyoon intalatti ishee bookee busaa fakkaattu maanatti ta'e kunoo maali haa deemi beelgan. Maanni bookeen busaa ammoo? Bookee busaan beektu waan. Anuun beeku. Hafuuftuu wayi. Wala gaa maaltu dhufa? Biimbii malee bookeen busaan. Gudii madha. Dhiirri si'ana nama maallaa akkama haadha sanatti gorora. Ajjechuudha kun dhiirri durbatti gororu jira moo erga qaaleensi jireenyaa dhufee koo dubarri qoba deemti baasha. Maal jechuu keedhaa kuloodhaaf jedhe dhiira meeqatu facciisaa ragaa. Nama dibu. Maal jechuudha? Dhiirri bara kana shamarranii of ajjeesaa shamarranii dhiiraaf jettee of ajjeesaa jirti malee. Tolee nan amantamne bilbila obboleessa isaanaa laateera adda baaseen isinitti nasti ba'a. Bilbilli ostiin ilaalla. Kun waan taamanamu. Hila. Hello. Mas? Boontu nagaadha? Maanni boontu? Boontu fayyaadha? Kunatti kana sobee mucaan kaleessaa kunoo facciise. Maanni wanta nama namnedha malee kun. Isayyuu kaleessa boo'icha kooriyaa kee wajjin naa bareechee naan jechaa maaloon nan na jiru. Olluma seenaa. Seenaa. Maalidhaa waansaa ergamoota seexanaati moo isin gugurraacha kana uffattanii kan natti deemtanii moo maalidhaa haalli keessan naan galleena maal godhaa jirtu? Maaltu du'e? Maalidha waansaa maaltu du'e? Waa'ee maaliitiin ni sana haartan? Moraa jirtu taanaani nuunoomaa tokko iyyuu nu dandeessan nuuna nu dandeessan bara baay'ee yaalanii dadhabanii wanta kana. Homaa tokko iyyuu nu dandeessanii kaa'aa galaa maaloo daraa keessan. Maalin argaa? Na qoruu dhuftanii isinii maaloo seexanitti wal lama deemee dhufee? Mana kanatti wanti du'e iyyuu hin jiru. Hantuuta lama malee wanti du'e tokko hin jiru. Baay'ee nama gaddisiisa garuu. Du'aatii obboleessa akkas godhee. Kaa'aa galaa hundi keessan iyyuu. Kunuun argitu ijisaayyuu baay'eetti diddiimateera. Maaltu du'e? Wanti du'e iyyuu hin jiru mana kana keessatti. Hantuuta lama qofadha. Hantuuta malee wanti du'e tokko iyyuu hin jiru. Maal hantuuta sin owwaalu nu baasnee gan. Anoo kaleessa iyyuu dubbadheera. Wayyaa haaraa utuun guyyaa namni uffatiin kan na jalaa yaate hantuunni kun ergamtuudha jedhee dubbadheen tun. Warra hantuutattiitii sin. Wanta kan biraa yaaddanidha taanaan homaa tokko iyyuu hin dandeessan. Amma yeroo isin ittiin guyyaa
Shogooftaa gobaganaa dhufte. Maal jechuudhaan duuniyaati? Ana iyyuu bakka isaan wallaalu obboleessa goon. Maali eessa naqaree du'aaf jireenya gidduutti naa birmatee siifa birmatu malee. Maal kunoo isa jiru du'e. Maal duuteennaan Kunoo kan jiru. Moo wanti kun Ishee bookee busaa fakkaattu na tundu ettee dhuftees. Ayyoo achi na funaana. Anoo jedheera duriyyuu. Firaanqii jedha sana Malee dhiirriin du'u jedheera duriyyuu. Jettee turte maal jirtanis? maal situ du'e jennee dhufne kanuun. Hin jirtu kashee. Bakkaan duute isheenis. Isaateere. mataa duriyyoo warra nutti goomatan mataa isaaniitti galagala. Mataa isaaniitti galagala warra nutti goomatan. Eenoo. Anaa nyaatu. Maali mana gaddaa godhani mana kee? Mana gaddaa godhanu. Maaloo itti farsaa. Maal bishaan fidi Bishaan fidaafi. Bishaan fidii. Haayilaandiin jiru. Biirii fidii. Nuti. Diisi waayyuun jiru. Bokkaan hin roobne irra biirii. Baatanii galan. Baatanii galan. Kunoo shaabbiin jira baadhadhaa galaa. Gala. Kun ekeraa. maal ekeraa Kilan sinitti mee maal Ekeraa jedhu? namoo Gototaa. garuusidha. Gototaa baasa. du'aa kee dhufee nuunaa manaan Nuunee kaana kanuma. Maal jireenyuma Isheen bookee busaawni jechuudha. Sibaagoo kaleessaa sasoonnoon ittiin magarajaa waxxaran ittiin of ajjeessi jettee haalaatti. Sheetumoo Isaan galee waxxaradhen. Ilaa diina koo akkas gooti kaa. diina kee mataatti galagala. Kaa gala. Kaagala. Maasu kundaa maal nu jala balleessuu qaba. Maal dandeen qaboon dandeen dhimma du'aa gootatu hin qabamu. Hin kaate. Kaate? Nagadhaa booni ko. boonni kee Shooga fayyudha kaaygal. Gali gali. Kaaygal. Gala rakkoon itti fayyitee. kee bakka boonni ko Sasi namaa yaaddantu mataa keessan itti deebi'a ganaa ammayyuu. Sakaatu ilaala wanta akkasii lammaffaa yaaddeennan sakaatu miti sakkiinaftuudha malee. Baga. Achi na funaana keessatti uumameera isheen bookee busaa fakkaattummaa. Wanti kaleessaanii nan bite miti ishee hantuutaaf geessisan. Hantuutaa itti ani isheetu ittiin of ajjeesee naani dhaqee qoricha hantuutaa sana ishee surree kee jalaa fite dhaqee ittiin fixee isheen si ilaalle sana ishee hirkaan fuudhu. Darbee immoo si baagucha nan bite miti. Waan kan siraa jedhee fiteetti rakkaate. Qabuun akkasii qaban dhala. Si fedhee of ajjeesaa jedhanii Maam si baagoo bitadhee. Dhufee magarrajaa keenya ittiin waxxaran kana jireenya ala akkas ta'uu qabda iji kee hoomaan jedhu diimataa maali walitti maali anu shunkurtiitti gubataa bidatti gubataan si nyaachisa akkamittiin hin diimatu irratti immoo naa dhufte ijoollettiin badiin kun. Na nyaachisaa hartaa timmoon keenatti mattaa biyyoo nyaadhu.